jilbarraan dhumtee taabbaatu waraannata surree jilbarraan dhumtee taabbaatu waraannata roorroo kee ofiitti dhuftee taabbaatu tattaaffata taabbaatu tattaaffata. Egaa akkuma beekamu yeroo darbee Booraan Ti'uub waan tokko suniif gadhiisee peejii irralee deddeebi'aa ture, miidiyaan garaagaraas dubbataa ture, dargaggoo dandeettii addaa qabu saamii qabannee dhiyaannee turre. Yeroo sanatti raaflii waan isin irraa hubachuu dandeessan akka gaaffii isin ta'utti waan daqiiqaa tokko hin caalle isiniif gadhiisnee turre. Yeroo ammaa kanatti ammoo akkuma waadaa isiniif galle sagantaa guutuusaa qabannee dhufnee jirra. Mee dargaggoo saamii daawwattoota keenya amma nu ilaalaa jiran kanaaf of ibsime. Tole Saamsoon Sinaabuun jedhama. Kan hin dhaladhe godina Ilabbaabur magaalaa Mattuutti. Tole saamiin mee ogummaa gosa lama qabaachuu keelleetu himama. Ogummaan gosa lamaan ati qabdu kun maaliif maal jedhamu? Kubbaa miilaan taphadha. Na weellisasi. Kana fakkaata. Kan weelluu keellee qubanan qaba. Mee kubbaa miilaa kanaan sadarkaa kamirra jirta? Aanaarra jirta moo magaalaarra jirta moo godinarra jirta moo Oromiyaarra jirta? Egaa kanaan dura akka godinaatti magaalaa Shaashamannee irratti waggaa 17 gad achirratti dorgomuudhaan achi keessaa filatamuudhaan magaalaa Arbaa Mincii irratti akka guutuu Itoophiyaa Oromiyaa bakka bu'uudhaa waggaa 17 gad Oromiyaadhaaf taphadheera. Yeroo kanatti immoo magaalaa Mattuutiif kanamaa jechuudha taphachaa jira. Hanga waliigala Itoophiyaatti Oromiyaa bakka buutee taphatteetta jechuudha umurii waggaa 17 gadi baay'ee deemteetta jechuudha. Yeroo kana ilaallu weelluudhaan booddee dhaggeeffattoota keenyaaf ifa godhaa deemna. Amma waa'ee weelluu si gaafachuun barbaadu garuu dargaggoo saamiidhaan odoo dirqama ta'ee weelluudhaa fi kubbaa keessaa filadhu jedhamee dirree galtee kubbaa taphattamoo istuudiyoo galtee sirba hojjetta? Gaaffii baay'ee nama rakkisudha. Deebisuudhaaf baay'ee na rakkisa. Saatii kanatti kan karaa naa qabatee deemaa jiru kubbaadha. Kana jechuun danda'u. Tolemi osoo gara gaaffii sirbaa maalirra jirtaa amma maalirra dhaabattee jirtaa sadarkaa kee fi hawwii kee odoo sin gaafatin mee dhaggeeffattoonni keenya sirba addaan kukkutaa gadhiifamee fi ture keessaa mee sirba tokko nurra buusi. Mee xiqqoo gattaa'imee ija keessan si ilaala akka ajaa'ibaa. Mee xiqqoo gattaa'imee ija keessan si ilaala akka ajaa'ibaa. Waan jarjartuu fakkaata jarjariin suuta suuta taa'inaa sobsiisi akkan siif ta'uun barta akka ajaa'ibaa. Waaw sagalee isaa kiiloolee kana dhageessanii jirtu saamiin sagalee kana fakkaatu baatee maalirra jira eessa jira kan jedhumoo waliin ilaalla jechuudha. Mee saamiin yeroo kana bakka itti weellistu illee kophaa kee sirbita yeroo dhiyeenya gara miidiyaa tiiktookitti dhufte malee jechaadha. Mee bakka weellistu kanatti yookiin bakka sagaleessitu kanatti yaadota akkamii faatu sii ka'a? Fakkeenyaaf namoonni akka itti weellistuuf si jajjabeessan akka jiran akka itti weellisneef ammoo yookaan sirba akka dhaabduuf karaa amantaa ta'uu danda'a, karaa hawaasa wajjin jiraattu ta'uu danda'a, akkasumas gara maatiitiin dhiibbaan sirra ga'u yookaanis sirbiin dhaabii kan siin jedhu jira akkamitti ibsita kana? Ture baay'ee ture kanaan dura ture. Amma saatii kanatti immoo fedhii kootu dursaa hunda caalaa fedhii kootu dursaa jaris fedhii koo naa kabajaniiru. Maatiin kee jechaadha. Kun waan guddaadha. Mee yaal tokko sagalee kee sirba nama biraatiin. Rambaritee migirri daraaree joobii gamatti koobatta feenaan hin jedhini barrisee dhufu akka laatti galaana nu gidduu jira yashaggee nalleen koomatiin waaqayyo kutee na hiraa jarjartee abdiin kutatiin. Gaafa siin jedhee waadaa siin galu garuu nan dhufa yashaggee wal argaaniin oolu. Gaafa siin jedhee waadaa siin galu garuu nan dhufa yashaggee wal argaaniin oolu. Eegan Oromiyaati bahee yashaggee karaarra bu'e onneen koo cimuu dadhabee jiraachuuf fedhiin koo du'e adeemeen alaala ga'ee yashaggee kunoo biyyoorma akkam fedhee humnaaf ta'e si malee jireenyiin cimaa. Gammachuun na keessan jiru yantaloo gachiise riban qabu kan keemmoo akkamii yatiru koo maaloo natti miquban qabu. Na jaallatamu na jibbite
na eeggatamu garaa bal'atte kan koo garaan oosi malee jedhee na dide. Taltalli bishaanaroo qilleensa tukaachisa taltalli bishaanaroo qilleensa tukaachisa si jedhee mana ba'eetan bineensa of nyaachisa jirbiinis kan warra naalaa hiddinan jedha alaa bakkennatti yaada sirbinan jedha. Mega Saamiin bishaan kanas dhugime bishaan kanas dhugaa jechaadha sagalee keetii fakkaatuutti jechaadha hordoftoota Booraa TV ammas nu faana turaan hawwii keenyadha. Egaan hordoftoonni sagantaa keenyaa akkuma ilaalaa jirtan kana qofaa miti. Sirba Haacaaluu Hundeessaa illee hojjettee jirta booddeetti eessatti akka hojjettee akkamitti akka yaaltee booddeetti deebina. Mee hawwiin kee gara fuulduraatti maal fakkaata maal hawwita? Egaa hawwiin numu gara fuulduraatti artistii ta'uu baay'een barbaada. Akka milkooftu jecha. Milkaa'uu baay'een barbaada. Egaa Rabbi beeka. Namoonni naannoo keetii warri yerootti weellistu isa dhaggeeffatan ilaalcha akkamiinaaf qabu jettee yaadda? Sagalee koo baay'ee jaallatu dhaggeeffatus jajjabeessus wanti amma yoonaatti jiru waan gaariidha. Toleme hordoftoota Booraa TV sallee surprise gochuudhaaf inni waan hin beekne tokko hiriyoota isaallee gaafannee turre Saamiin nama akkamiiti sirba akkamii jaallata yeroo inni weellisu san akkamitti isa dhaggeeffatu jenne gaaffii gaafannee turre mee Saamii anis atis hiriyoonni kee yaada akkamii akkasiif kennan Booraa TV irraa haa ilaallu. Tole hordoftoota Booraa TV akkam jirtu guyyaa har'aa weellisaa Saamii surprise gochuudhaaf hojii tokko hojjennee jirra mee wajjinumaan ilaalla jechuudha. Gamanumaan gara sagantaatti deemna. Duraan dursitee ati naannoo Saamiin jiraata waan ta'eef mee Saamiin naannoo keessatti yeroo inni weellisu dhaggeeffattee beektaa? Baay'ee. Hammam jaallatta weelluun weellisu kana yookaanis ijoolleen naannoo keessanis ta'u? Baay'ee jaallatamaa jechuun beekamaadha. Mee akkami namoota biraarraa dhageenyetti ganaa gaafannasi Saamiin naannoo keessa deemee ijoollee naannoo isaa gaafa arguun sirba jedhama. Dhageessee beektaatis? Baay'ee. TikTokii tokko irratti illee isin argeen ture baay'ee ilaalamallee TikTokii sun. Mee sirba isaa keessaa sirba kamiin jaallattaati? Baay'eedha garuu tokko fudhachuuf jechuudha. Tokko filattee jechaadha. Bachoo bilaan baalan baasee agaara doona babeetaa jechaadha. Beeku baay'een jira. Baay'ee isaa beeku. Mee hordoftoota Booraa TVtiif sirba isaa kan biraallee asaasaa baay'ee danda'a. Sanarratti illee bukkee turte gaafa inni hojjetu akkan dhageetti. Mee isa keessaa mee xiqqoo see dhaggeeffatootaaf. Asaasuma wayyaa yaa bashaatu ani beeku loko si argitu beeku. Baay'ee bareeda. Dhageessanitti hordoftoota sagantaa keenya mee walumaa galatti amma Saamiin istuudiyootti yeroo waamnee jennu viidiyoo kana ilaala waan ta'eef ilaalcha akka inni amma akka kabaja qabduuf hawwii qabduuf ibsifne. Baay'ee jaalladhaani beekannis. Innis beeka. Ammas hiriyoota Saamii keessaa nama tokko qabannee dhufnee jirra. Mee namni nuyi amma qabnee jirru waa'ee Saamii maal beekaa maal jedha? Mee Saamii akkamitti beektaa? Hojii isaa kamiin irra beektan? Saamiin anaaf baay'ee hiriyaa koodha. Baay'ee walitti siqna. Kan hin beekuun addumatti kennaa baay'ee qaba. Tarii namoonni kennaa baay'eedhaan beekuu ni danda'u. Kennaa 2-3dhaan. An kan hin beekuun waan hunda caalaa sagalee isaa sanaanidha. Sagalee isaa kiloolee sanaanidha. Egaa nama tokko lamaan sadan tokko gaafannee turre jarrillee kennaa adda akka inni qabu naannoo kana keessa akka inni sirbu ibsanii jiru. Mee isaadhaa weellisu dhageessee beektaati? Isaadhaa weellisu yeroo baay'ee irra deddeebiidhaan dhageera. Ana bukkeettis itti weellisu sababa garaagaraatiin sagantaa garaagaraatiinis weellisu argeeraani sirriitti beekaaniyye. Tole ijoolleen naannoo isaa fi asis dabalatee ilaalcha akkamii qabduu fi inni walitti dhufeenya inni isin wajjin qabu jaalalli isin isaaf qabdanu kabaja isin isaaf qabdanuuf hawwiin walumatti qabiimee hordoftoota Booraa TVtiif. Saamiin
nama wajjiniin waliigaltee irratti haalli inni ittiin nama wajjin waliigalu baay'ee addadha. Jechuun namni hundi waan ajaa'ibsiifatuunidha kanaani. Waan hunda caalaa kennaa inni qabu kanadha. Nama wajjin waliigaluu baay'ee danda'a. Kanadha. Hawwiin isaaf qabu sagalee isaa kanaan yookaan kennaa uumaan kenneef kanaan iddoo guddaa ga'ee yookaan immoo artii Oromoo irratti waan tokko dabalee jechuun ga'ee isaa ba'aatee yookaan cooba tokko coobsee arguun hin fedha. Artii Oromoo irratti wayii dabalee arguunidha hawwiin koonni guddaan. Meedhuma irratti hordoftoonni Booraatti hiriyaan isaa kun waa'ee Saamii erga beekee weelluu isaa keessaa waan beeku tokko nutti himu akka ragaatti jedhanii gaaffii kaasuu danda'u. Mee kanaaf weelluun weellisu keessaa isa kam jaallattaafati? Weelluu Saamiin weellisu yookaan kan inni fakkeessee hojjetu kan gatamu hin jiru yookaan kan jibbamu hin jiru. Kun kana caala kan jettu hin qabdu. Tarii addumatti kaasuudhumaaf dirqama yoo ta'edhaaf malee kan inni adda godhee jaalladhu sirba kan weellisaa jaallatamaa Hacaaluu Hundeessaa geerarsa isaa yeroo inni geerarudha jechuun Allayyaa Mogoriisa jedhu sana isa yeroo geeraru baay'ee namatti tola. Adda baasuun ammas itti cimutti jechuudha. Isa baay'een jaalladhaani isa waliin adda baasuun ammas itti cimutti baay'een jaalladhaaf isa kaan wal caalchisoo osoo hin taane adda godhee jaallachuudhumaaf dirqama waan ta'eef. Booraatti fi ammas hiriyaasaa kan biraa tokko agarree jirra. Egaa atis naannoo Saamiin jiraatu jiraata jechuu quba qabna. Kennaa yookaanis sagalee weelluu Saamii akkamitti ilaalta? Hammam jaallata? Baay'een jaalladhaa fi sagaleen isaas baay'ee kan bareedudha. Akkuma namni hundumtuu beeku baay'een jaalladhaaf anis. Yeroo inni weellisu dhaggeeffattee beektaa bira teessee? Weelluu isaa keessaa kan yaadattu hin jira yookaanis jalqaba irratti ilaalcha akkamii isaaf qabda? Hawwii akkamii isaaf qabda? Iddoo guddaa kan inni gahu nan barbaada. Araada irraallee bilisadha. Mee dhuma irratti Saamiin sirbu jaallattu keessaa mee sirba tokko nu affeeri? Abbaa sirbicha yoon hin beekne iyyuu muka oomiyaa sololoo kan jedhu. Beeku kana caalaa beeku. Tole hordoftoota Booraatti hobii yaada akkasii kennaaf jiru jechuudha. Waan nu faana turteef yaada nuuf kenniteef guddaa si galateeffanna. Yeroo gaarii. Galatoomaa isinillee yeroo gaarii. Egaa Saamiin akkuma amma argite ijoolleen kun akkasitti ilaalcha siif kennanii jiru. Sirboota yaalaa turte keessaa kan jaallatanullee miira akkasiitiin ibsaniitu jiru. Saamiin haalli amma irra jiru maal fakkaata yoo jedhan maalirra jirta kan jedhu gara fuulduraatti haala amma jirtuun sadarkaa irra jirtuun Saamiin kun waan milkooftus ni fakkaata. Egaa ammayyonaatti wanti qabatamaan hin jiru kana jedhee ibsuu hin danda'u. Milkooftus waan jedhamu keessa jirta jedha. Gidduurra hin jira. Namni dhuunfaadhaan ispoonsara siif nan ta'a jedhee fedha agarsiisee yoo jira. Hin jedhu garuu achumaan badu ammayyonaatti wanti qabatamaan hin jiru. Sitta asaasanis biraa badu jechuudha. Mee asaasiin asaasaa jedhee mee al tokko. Asaasiin asaasaa asaasuma wayyaa yaa bashaatu anin beeku qalloo koo si argitu akka niin akka jabbiitti na burraaqtu. Asaasiin asaasaa asaasuma wayyaa yaa bashaatu anin beeku qalloo koo si argitu akka niin akka jabbiitti na burraaqtu. Sumanee gaana labuulee kuulleen akka waraabeessa oliin fuudhuu dide sagalee koosuuta zitasaasa dafii maaloo na qaqqabii kuulee si rakkoo na baasa. Egaa akkuma inni jedhee isinis dafaa qaqqabaaniitii rakkoodhaa isa baasnaa kan jedhu erga akka darbuuf jedheen as bukkeetti akka sirbitu yaade. Egaa dargaggoo Saamiin yeroo ammaa kana ammas gargaaffii keenya biraatti yeroo ishii darbee jedhu osoo ispoonsariin karaa Booraatti ubi kanaas ta'e toora miidiyaa dhuunfaa keerraan argame ati hojjechuuf amma qophiidha itti of amantaa? Dhibbatti an qophiidha. Hojjechuudhaaf jechaadha. Mee egaa akkas ta'e jechuudha. Gaaffii daawwattoota keenyaaf yookaanis daawwattoonni keenya nu gaafatu jennee shakkinu keessa gaaffii gurguddaa sadiin qaba. Gaaffii kun daawwattoonni warra sagalee kee dhaga'anii warra akkasumoo dargaggoota ol ba'aa jiran deeggaruu fedha qaban waan garaagaraatiin deeggarama waan ta'eef jaraafis gaaffiidha jedhee gatii yaaduuf gaaffii sadiin si gaafadha. Gaaffii kana bareechitee deebiste jechuun gara biraatiin namoonni waa'ee kee sirriitti hubatu jechuudha. Sana dura garuu gaaffii gara gaaffichaa osoo hin deemin ati kanaan dura baandii godinaa keessatti yookaanis baandii akka magaalaa Mattuu irratti yookiin godina Iluu Abbaa Boraatti baandiin lama jira. Baandiin tokko
baandii sagalan iluutii kan godinaati tokko immoo baandii sosochuu baannee kan qajeelcha maatii jira. Mee baandii kanaa fi qajeelcha maatii kana waliin yaaltee beektaa hojjechuudhaaf? Baandii wajjin hojjedheen beeku. Kanaan dura waltajjii gubbaa irratti yeroo 4-5 tokko hojjedheera. Baandii duukaa hojjedheen beeku. Inni hojjette immoo waltajjii akkamii irratti eega baandiin taane waltajjii akkamii irratti hojjetteme hordoftoonni keenya nu gaafachuu danda'u waan ta'eef. Abdiisaa Horaa loojii jedhamu jira. Achitti waltajjii xiqqoo qopheessanii turanii achirratti baandii duukaa osoo hin ta'in meeshaa kiiboordii duukaa yaaliin ture. Egaa hordoftoota keenyaaf akka ifa ta'utti loojiin Abdiisaa Horaa kan jedhamu magaalaa Mattuu irratti qophii tokko qopheessuu jalqabnee turre qaama qophii kana qopheessuu keessaan illee akka koreettan ture jechaadha. Yeroo sanatti kan nuyi qopheessaa turre siniifis akka gaaffii hin taanetti jechaadha. Dargaggoota kennaa addaa qaban walitti qabnee hawaasaaf akka qaqqaban yookaan sagalee isaanii kennaa isaanii akka ibsan yaalii goonee turre. Achirratti dargaggeessi Saamii kun ragaa baatee fi akkanaan hin jenne malee introduction guutuu hin taaneen biriijii guutuu hin taaneen iskeelii waliin simanneen spiikarii baay'ee gadi bu'aadhaan hojjete baay'ee ajaa'ibsiifatamee ture. Nan sobeessaa. Dubbiin kun dubbii dhugaadha. Egaa namni amma gaaffii sadii silasiin jedhe kana odoo isin gaafatiin dura akka dhuunfaatti namni akka dhuunfaatti baandii guutuu ta'uu baates kiraarri jira, ululleen jira, maasinqoo yookaan ximboon jirti. Kana keessaa namni akka dhuunfaatti si shaakalsiisee jira yookaan si wajjin taphate si jajjabeessuudhaaf jechaadha. Eeyyee barsiisaan tokko jiru carraa kanaan galateeffachuun hin barbaada. Maasinqoodhaan sirba tokko sirbaa Haacaaluu Duukaa hojjedheen ture isa qofa. Mee sirba kana ilaalla deebinuure? Tole ammasitti bishaan keenya dhunna daawwattoota keenya booraatii bira daawwadha. Allayyaa mogorii daangaanya marga'u obsus naaf hin taane dhoksus naaf hin taane roorroon hin hammaatte nan baranan taa'u. Surree jilbarraan dhumtee taabbaatu waraannata. Surree jilbarraan dhumtee taabbaatu waraannata. Roorroo kee ofiitti dhuftee taabbaatu tattaaffata. Yoo yartuun nama nyaatte maal satta'anii ilaalu nyaara dhoowwatu malee akka shiilamuu nyaarree biyyee nyaachisuu malee yoos yartuun raananii gaafa sodaatamanii. Saamaloon hin baati yoo makkanat dhabdi shirri dabaan xaxamtees jaarsa buleen furamti modaa jalatti kamti. Egaan hordoftoota Booraa TV ammas walitti deemnee jirra gaaffii keenya sadan sana isinii gaafadha. Gaaffii sadan kun namoota akka gaaffiitti kaasuu danda'aniif deebii ta'a yoo asii deebisu jechuudha. Saamiin gaaffii sadii si gaafadha. Gaaffii inni jalqabaa jechuudha. Osoo akka carraa namni qarshiidhaan ispoonsara siif ta'u argame yookaan istuudiyoo baasii kee hunda cufu argame ati walaloo fi daloo nama bira argattu
nan qabattee ni amantaa? Egaa jira innis ammas qabatamaa miti waan qabatamaan taanetu siif kennina jedhanii jecha. Tole dhagaa jirtu inni abdii guddaa qabna. Gaaffii inni lammaffaan ammoo jecha osoo immoo namni tokko walaluuf yeedaloo ani ispoonsara nan ta'aaf jedhe namni ammoo qarshiidhaan yookaanis baasii istuudiyoo hunda isaa viidiyoodha amma oodiyootti amma warra shibbistootaatti baasii hunda nan cufa jedhee waadaa siif galee jira. Hin jiru. Eeyyuu tasan jiru jechaadha. Gaaffiin inni sadaffaan ammoo jechaadha. Namni qarshii istuudiyoo guutuusaa siin danda'a. Akkasumas walaloof yeedaloo siin danda'a. Baasii hundumaa siin danda'a. Yoo siin jedhe ati hojjechuudhaaf sa'aatii kanatti wanti booddeetti si harkisu hin jiru qophiidha. Barnootas ta'u maatiis ta'u jechaadha. Dursoo wanti kennuudhaaf muuziqaadhaaf waan ta'eedhaaf taasayyu. Mee erga muuziqaa jaallattee egaa dhageessanii jirtu jechuudha. Hundi keessaniyyuu qalbeeffataniis jedhee yaada hordoftoota Booraatiif mee saamiin ammee sirba tokko mee sirba ati jaallattu keessaa yookiin hordoftoota totoon mee itti tole jettu keessaa sirba tokko naaf hiriin mee. Muree tan ijaara Yoko sorru mana taate Yoko sorru mana taate dammee dhufee tan silaala jaalalloo soo gidda taate jaalalloo soo gidda taate ayi jaarobbaan ijaare anin diigum dagaleeko anin diigum dagaleeko ayi naaf abbaan naafe anin dhiisum jaalalleeko anin dhiisum jaalalleeko. Egaa sagalee kana fakkaatu baatee dargaggeessi Saamii kun akkuma kana walitti dhaggeeffatan maalirra akka jirullee dhageessaniitu jirtu jechuudha. Gamanumaan mee Saamiin amma bakka guddaa geessetta wanti jedhamu hin jiru beekamaadha yeroo ammaa tiiktookiidhaan waan garaagaraa gadhiisaa jirta jechuudha. Garuu dhumarratti jechuudha namoota yaada si jajjabeessan illee ni jiru. Kanaafuu gaaffii tokko si gaafadheen gara ergaa sanaatillee darbuu barbaada. Mee akka gaaffiitti yeroo kophaa keetti bosona keessattis ta'u naannoo irrattis sagaleessitu yaalii gootu yookaan sitti tolee raawwattu namoonni si jajjabeessan jiru akka dhuunfaatti jechaadha. Namoonni nama jajjabeessan hiriyoonni koo jiru. Beektaa naannoo keenyatti hin baramne meeshaan faanis hin argamu. Hiriyoonni koo baay'ee dhaggeeffatu baay'ee ni jajjabeessu inni wanta guddaadha. Wanta guddaadha. Sana alatti qaama mootummaas haa ta'u abbaa qabeenyaas haa ta'u namni waan qabatamaa ta'e siif godheen jiru jechaadha. Egaa mee dhumarratti namoota ati sadarkaawuma jirtu kanatti milkaa'inis namni abdiin kutu jechuudha. Namni tokko nan kufee sodaachuun qaba amma kufutti yookaan eega kufee booda si galee miti addunyaan kun akkuma beekamu yoo dhaabatte si wajjin dhaabatti yoo ti kufte immoo sirra dhaabatti. Mee namoota ati galateeffachuu barbaaddu dhumarratti. Namni hin galateeffadhu Abdiisaa Horaa baay'een galateeffadha. Carraa waltajjii 4-5 tokko nu laatanii turan. Sirriidha. Nus illee galateeffanna akka Booraatti ubitti kan biraa nu facaan irraa walitti nu qabanii jara baay'een galateeffadha. Asirratti odoon darbiin dura dhiifama afaan kee dammaan qabeera Abdiisaa Horaa tarii itti fufaa jiru jedhanii akka hordoftoonni keenya dogoggorreef yeroo ammaa dhaabatee jira guutummaa guututti tolee taasisuudhaan namni itti galateeffattu. Maatii koo baay'een galateeffadha. Was deeggaraniif jechaadha. Yaadeen kana galateeffatta. Egaa hordoftoota sagantaa Booraatiibii akkuma ilaaltan gaa waan inni jedhe hunda dhageessanii jirtu. Sintis wanti baay'een akka dhaga'amellee abdii guddaa qabna. Mee dhumarratti sirba tokko nurra buusuu dandeessa? Tole. Muka hoomiyaa sololoo qilleensi raasee looyi kottu yaa jigaakoo rakkataa bineensi nyaatu tuumarraan tumaa'ee amartii qalloo tokko'e kan didee gargaar nu baasee jaartii fi yeroo tokko'e marrataan daggaala raasee araasu kamaana isaati amaatoo gargaar nu baasee haa ta'uu kadhaala isaati. Koyya daadii koyya daadii koyya daadii koyya daadii koyya daadii koyya daadii dargaggeessa wallaggaatu fuudhee kaa durbaa salaale fuudhee kaa durbaa salaale halkan kottu guyyaa kottu ani gaawwan isaa wallaale ani gaawwan isaa wallaale.
guddaa isaa galatoomii kennaa ajaa'ibaa qabda dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Ammallee lafa mijanne keessatti yeroo viidiyoo kana waraabnu illee kennaa isaa amma danda'u ibsee jira jechuudha. Egaa gamanumaan dargaggoo Saamii kanaaf namni kamullee deeggaruu kan danda'u keessumaa hordoftoonni miidiyaa jechuudha yookiin itti fayyadamtoonni miidiyaa. Namoonni dargaggoo Saamii deeggaruu barbaadan yaada isaa bal'aa isaa gara olitti kaasee jira maalirra akka jirullee sarara deemanii kaasuun barbaachisu. Garuuti namoonni dargaggoo Saamii sponsora ta'uu barbaadan jajjabeessuu ni barbaadan koomentii jalatti jechaadha. Dargaggoo kana deeggaruun barbaanna jechuudhaan bakka itti isin argachuu dandeenyu. Lakkoofsa bilbila keessan illee ta'uu danda'a. Koomentii jala akkanuu keessan kabajaan isin gaafanna. Kanarraa kana fi namoonni ammoo qarshiidhaan walaloo fi daloodhaan deeggaruuf illee humna dhabdanii garuu dargaggeessa kana gargaaruuf fedha qabdan yaada isaa kana isanne aasee kana YouTube kanarraa buusuudhaanis ta'u sheerii gochuudhaanis ta'u namoota dhaggeeffachiisuudhaanis ta'u amma dandeessanitti sheerii gochuudhaan akka isin jajjabeessitaniin gamanaan isin gaafanna. Tolee dargaggoo Saamii waan gara booraatti dhufteef galatoomi isin jechuun dura dargaggoo Saamii kana boodas booraatii keessaa qaama tokkodhaan wajjin hojjetan jechuudha. Garuu isin dargaggeessa kana amma dandeessan akka gargaartan gamanumaan akka isin bira dhaabattan ergaa keenya dabarsina. Qophiin booraatii egaa torbee sagantaa biraa qabatee dhufa. Dargaggoota kennaa ajaa'ibaa qaban baay'eetu jiru. Jarreen kana qabanneetti dhufna. Namoonni kennaa adda addaa walaloo sololokee monologii fi akkasumas sirbuu dandeessan kennaa addaas qabdan gara booraatii irratti koomentii jalatti kennuudhaan gara keenya dhufuu dandeessu jechuudha. Egaa dargaggoo Saamii akkam goona gaaffii hunda keenyaati. Horaa bulaa yeroo gaarii. Hasin jira Harargee dirree walakkaan jira bishaan Addis Ababa ol xuruura moogaa xuruuranii bishaan Addis Ababa yaala sallasee baheetti yaala sallasee baheetti yaala sallasee baheetti ofinna qabila peetti.